abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaayidoo biyya keessas alas kan jirtan hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana kan hin qabadhee isinii dhiyaadhe torbee kana keessa zarfii kabbadaa gara mana amantaa Ortodoksii Tawaayidootti deebiteetti jechuudhaan sooshaal miidiyaa garaa irratti oduun odeeffamaa jiru, haasa'amaa jiru. Namoota amansiisuudhaaf jecha ragaaleen adda addaa dhiyaachaa jiran dhugaadha moo soba kan jedhu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka hordoftan warreen haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftan immoo baga nagaadhaan dhuftanii subscribe, share, like gochuudhaan waan isiniif hin galle immoo gaaffii yoo qabaattan comment gochuudhaan akka hordoftan isiniin jecha kallattiidhumaan gara sagantaa keenyatti darbina. Zarfee kabbadaa gara mana amantaa Ortodoksii Tawaayidootti deebiteetti moo hin deebine? Isa kana deebisuudhaan dura zarfeen maalidha? Seenaan ishee maal fakkaata? Akkamittiin gara mana amantaa Ortodoksii Tawaayidootti dhufte? Maaliif immoo mana kiristaanaa keessaa baate? Amma immoo ni deebiti yoo ta'e gara mana kiristaanaatti maaliif deebi'uu barbaadde? Dubbiin kun dhugaadha moo soba kan jedhu irratti daqiiqaa muraasaaf waliin ilaalla. Zarfeen gara mana amantaa Ortodoksii Tawaayidootti osoo hin dhufin dursa sirbaa nama turteedha. Nama addunyaa tajaajilaa turteedha. Biyya lafaadhaaf nama hojjechaa turteedha. Haa ta'uuti egaa gara mana amantaa Ortodoksii Tawaayidootti erga dhuftee booda tajaajila hafuuraa jalqabuu ishii beekamaadha. Tajaajila hafuuraa jalqabde kanaan ija uummataa fuulduratti fi namoota baay'ee fuulduratti fudhatama argachuu dandeesseetti. Zarfeen mana kiristaanaa keessas yommuu jirtu waa'ee mana kiristaanaa wanti ishiin dubbatte yookiin immoo ibsite ni jira. Inni kunis maal inni yoo jenne ni ilaalla jechuudha. Yeroo mana kiristaanaatti dhuftu deeggarsa namoonni isheedhaaf taasisaa turan namoota akkamiiti yoo jenne mana kiristaanaa keessaa ba'anii amantaa taaddisoo kan hordofaa jiran kaan isaanii immoo isas dhiisanii amma Pirootestaantii kan hordofan ni jiru jechuudha. Isaan keessaa Bagaashaa Dassaaleny lallaba mana kiristaanaa keenyatiin nama beekamaa ta'ee fi yeroodhaan booddee nama taaddisoo ta'e amma garuu maalirraa akka jiru nama hin beekamne. Namni kun baay'ee ishee deeggaraa fi kan gargaaraa jajjabeessaa ture ta'uun beekamaadha. Haa ta'uutiin yeroo ishiin mana kiristaanaa keessaa baatu innis bahetu ture jechuudha. Jarreen kun walfaana tajaajilaa turan, walfaana immoo tajaajila hafuuraa dhaaban. Lammaffaan immoo luba mana kiristaanaa kan ture, faarfachaa kan ture, tajaajilaa kan turee fi barsiisaa kan ture. Yeroo hammaa kana mana kiristaanaa keessaa bahee diina mana kiristaanaa ta'ee ofiisaa ganee namoonni adda biraas gananii akka isaan bahanii fi isa duukaa akka bu'an isas akka hordofan kan lallabaa jiru Tizitaa Saamu'eel biyya alaa taa'uudhaan sooshaal miidiyaadhaan namoota adda addaa sassaabuuf yookiin dogoggorsiisuudhaaf nama hojjechaa jirutu ishee gargaaraa ture. Waliin ta'anii mana kiristaanaa tajaajilaa turan, waliin ta'anii mana kiristaanaa keessaa ba'anii taaddisoo ta'anii jechuudha. Zarfeen mana kiristaanaa keessa yommuu turtetti wanta isheen dubbatte keessaa faarfannaa ishee keessatti yenna afiniin dunkaan taxayyefachi nabsee jechaa turte. Dunkaana jechuun bara kakuu moofaa keessatti mana qulqullummaa Waaqayyooti. Dunkaana afiniin lubbuun kiyyaa tuffatteetti yookiin immoo balaaleffatteetti jettee dubbachaa turte jechuudha. Dunkaana jechuun mana qulqullummaa Waaqayyooti. Kakuu moofaa keessatti Museen faan dunkaana keessatti Waaqayyoon tajaajilaa akka turan, taaboonni kakuu Waaqayyoo dunkaana keessa akka ture ni dubbatama jechuudha. Osoo Salamoon mana qulqullummaa ijaareen dura jechuudha. Afiniin egaa ijoolleen Eelii lamaan dunkaana sana keessatti yookiin mana qulqullummaa sana keessatti hojii gaddisiisaa fi hojii Waaqayyoon hin jaallanne hojjetanii yoo adabaman iyyuu zarfeen immoo isaan wal qabsiistee lubbuun kiyya jibbiteetti jette. Lubbuun kiyya isan barbaanne jette. Maal? Dunkaanni sun mana qulqullummaati. Mana qulqullummaa san hin barbaadu jechaa turte jechuudha faaruu ishiitiin. Mana kiristaanaa keessa teessee ilaalaa. Zarfeen karaa lamaan jechuudha mana kiristaanaa kan ishiin miidhaa turte. Mana kiristaanaa keessa teesses mana kiristaanaa keessaa baates waa'ee mana qulqullummaa yookiin mana kiristaanaa balaaleffachaa turuu ishii beekamaadha jechuudha. Yeroo sanirraa jalqabee egaa zarfeen mana qulqullummaa keessaa baatee taaddisoo taateetti. Taaddisoo erga taatee erga bubbulte jedhamee dubbatamaa ture booddee immoo gara amantaa Pirootestaantiitti jijjiirrachuun ishee beekama.
Gara amantaa Pirotestaantiitti erga jijjiirrattee iyyuu cufaa bira deemuudhaan dibata isaa dibattee cuuphaa fudhattee akka isheen Pirotestaantii taatee fi akkasumallee lallabaadhaaf yookiin immoo hojii tajaajilaadhaaf muudameera jettee madarakittii bahuudhaan namoota hedduu fuulduratti akka isheen caffaraa turte beekamaadha jechuudha. Macaafni qulqulluun dubartiin hin barsiisiin jedhee kan dhorkullee yoo ta'e isheen garuu seera kana cabsuudhaan irra darbuudhaan barsiisuudhaaf akka waan muudamteetti iyyuu cufaadhaan akka waan filatamteetti fi kanaan dursa akka waan waaqa hin beekne mana kiristaanaa keessa yennaa turte tawaahidoo keessa yennaa turte waaqa kan hin beekne ta'uu ishee dubbachaa turte. Ilaala. Ani ammadha kan inni waaqa argadhe. Amma Yesuus na filateera. Amma isaan filatameera. Jireenyi kiyya gaggeeffummaan kiyya isaaniidha. Isatu na barbaade isatu na filate waan ta'eef ani amma yeroo kiyya waan biraa haasa'uu irratti yookiin odeessuu irratti kanan gubu osoo hin taane isa wajjiniin yeroo kiyya kanan dabarsu inni ana keessaan immoo isa keessa jiraachuu kiyya yeroon itti ibsu ta'uu isaadha jettee kanaan dursa mana kiristaanaa keessa yommuu turtetti waaqa akka hin beekne waaqa akka hin arganne amma akka waaqa argatteedha jechuudha kan ishiin lallabaa jirtu. Kun immoo ragaaleen garaagaraa jiraachuun ragaaleen garaagaraa ni jiru jechuudha waa'ee kana kan ibsu jechuudha dubbii ishee kana. Egaati amma egaa zarfiin gara mana kiristaanaatti deebiteetti dhibbatti gara mana kiristaanaatti hin deebine. Namoonni adda addaa faayidaa adda addaa argachuudhaaf akkasuma view yookiin namoonni akka viidiyoo kana isaaniif laalaniif jecha maqaa isheedhaan yookiin immoo akka waan isheen gara ortodoksiitti deebiteetti taasisuudhaan suuraalee garaagaraa fi sagalee garaagaraa qindeessanii sooshaal miidiyaatti bahanii namoota burjaajessuudhaaf ka'ani malee zarfeen guutumaa guututti hin deebine. Akka hin deebine immoo ofiishii sooshaal miidiyaa ofiishii qabdu irratti dubbatteetti jechuudha. Fuula peejii ishii irratti kan dubbatte jira. Ani kanaan dursa mana kiristaanaa keessa kanan ture gara mana kiristaanaatti hin deebine. Amma Kiristoosiin argadheera. Kiristoos ana keessa ani immoo Kiristoos keessa kanan jiruu fi amma yeroo kanatti waa'ee dubbii biyya lafaa haasa'uudhaan yookiin immoo waa'ee kana haasa'uudhaan yeroo kiyya kanan gubu osoo hin ta'in Yesuus isa na filate jireenya kiyya isa eebbise isa na keessa jiru innis na keessa jiruu fi kan hin lallabudha malee yeroo kanatti waa'ee kanaa fi haasa'uudhaaf nama malee miti jettee sooshaal miidiyaa ishee irratti dubbatteetu jirti. Kanaafuu isa kamidha ree? Isheen waan hin deebine jechaa jirti. Ani gara mana kiristaanaatti hin deebine kan jechaa jirtu namoonni adda biraa immoo deebiteetti jechaa jiru. Kun egaa namoota burjaajessuudhaaf fi faayidaa yeroo argachuudhaaf jecha namoonni wanta itti yaadanii hojjetanii malee zarfeen guutumaa guututti mana kiristaanaatti kan deebite miti jechuudha. Yoo kan deebitu ta'eyyuu maalidhaaf deebiti yoo jennee ilaalle zarfeen kan deebitu yoo ta'eyyuu faayidaadhaaf yoo deebite malee dhuguma amantaa ortodoksiitti amantee mootummaa waaqayyoo argachuuf jireenya bara baraa argachuudhaaf nama deebi'u miti jechuudha isheen. Sababiin isaas ani mana kiristaanaa keessa yemmaan turetti gooftaa argadhee hin turre. Ani kanan argadhe ammadha. Amman waaqayyo kiyya argadhe amman isaa wal bare jettee akka amma waaqa argatteetti kan ishiin haasa'aa jirtu. Duraan kan ishiin waaqeffachaa turte waaqa akka hin taanedha kan ishiin dubbachaa jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu egaa durumayyuu mana kiristaanaa keessa yemmaa turtetti waaqa waaqeffachaa hin turre. Waaqaaf hojjechaa hin turre. Waaqaaf bitamaa akka hin turredha. Yeroodhaaf yookiin immoo faayidaa garaa isheedhaaf jecha faayidaa mana kiristaanarraa argattuu fi siidii ishee gurgurattee qarshiitti argachuudhaaf jecha mana kiristaanaa keessa jiraachaa akka turtedha malee akka waaqayyotti amanaa hin turredha kan ishiin dubbachaa jirtu. Ammas yoo deebite waaqatti hin amantu jechuudha isheen. Kanaafuu deebitus deebi'uu baachuushis homaa wanti mana kiristaanaa dinqisiisu ajaa'ibsiisuu hin jiru jechuudha. Manni kiristaanaa keenya namni tokko gaabbii galee gara waaqayyotti yoo deebi'e mana kiristaanaa miti ergamoonni waaqayyoyyuu ni gammadu jedhee macaafa qulqulluu irratti barreeffameera. Deebi'uu isheen nu gammachiisa. Garuu isheen akka deebi'uu hin barbaannedha kan isheen dubbachaa jirtu. Wantoonni akka isheen gara mana kiristaanaatti deebi'uu hin dandeenye ishee taasisanis akka jiran qabxiiwwan gurguddoo hedduu lafa keesseetu jirti. Isaan kan ammoo viidiyoo kan biraatiin yeroo itti deebinee ilaallu ta'a jechuudha. Dubbiin ishiin kaase kun immoo dhugaadha moo dhugaa miti namoota adda biraa biratti yoo akkamitti ilaalama kan jedhuu fi namoota dogoggorsiisuudhaaf jecha wanta ishiin dubbatte hedduu akka ta'e lafa kaawwametu jira jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo kan biraa kan itti deebinee ilaallu yommuu ta'u guutumaa guututti egaa zarfee mana kiristaanaatti kan ishiin hin deebine ta'uusaa hundumti keessan akka beektanii fi burjaaja'insa namoonni sooshaal miidiyaa irratti faayidaa yeroo argachuudhaaf jecha maqaa kana fayyadamanii taasisan irraati akka of eeggataniif viidiyoo kana kan hojjedhe jechuudha. Kanaafuu zarfeen guutumaa guututti gara mana kiristaanaatti kan hin deebine ta'uu akka beektan isin beeksisuudhaaf yeroo itti aanu keessatti immoo dubbiin zarfeen mana kiristaanaatti akka ishiin deebi'uu hin barbaanne ishee daangeessan yookiin immoo ishee taasisan mana kiristaanaa keessa kan jiru
akka namni achi keessa jiraachuu hin dandeenye yookiin immoo anis achi keessa jiraachuu akka hin dandeenyeef deebi'uu akka hin barbaanne kan na taasisan jettee qabxiiwwan ishiin kaastee fi namoonni biroo qabxiiwwan ishiin kaastee kana akkamitti ilaalu kan jedhan walii kan laallu ta'aa fi kan ilaallu ta'a. Dabalata immoo zarfiin gara mana kiristaanaatti deebiteetti jedhamee viidiyoowwan hojjetame akkamittiin akka hojjetame fi eessatti akka hojjetame citiiwwan ishiin dubbattes kan dabalataan baasnee ilaallu ta'a waan ta'eef guyyaa har'aadhaaf egaa sagantaan har'aan isin qopheesse hundumti keessan burjaajeensa kanarraa akka bilisa baatan namni kamiyyuu dogoggora kanarraa akka bilisa ba'u ishee hordofuudhaaf namoonni akka hordoftoota ishii ta'an kan barbaadan namoonni akka gara ishiitti dhufan kan barbaadan maqaa kanaatiin ishee akka duukaa bu'an kan barbaadantu haala kanaan kana qindeessaniif faayidaa yeroo argachuudhaaf taasisan malee guutumaa guutuutti ishiin kan hin deebine ta'uusaa akka hubattan dhibbaan dhibbatti isin mirkaneessuudhaafi jechuudha. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Kakasih kan jalqabsiise kan xumursiise maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Viidiyoo kan biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan tura. Wasbaata Egzaabeer.